ashirratti bilbilee tanan argadhe hiriyaa qabdi turte achi silkii hiriyaa ashirratti dabalee tanin argadhe jedhee Oromoo isinitti agarsiisu nuti bar micayyoon kun hojjettee akka namaatti dalagattee deebiti jennee heegna malee ganaa duutee du'aa isheeyyuu dhabnee amma kana rakkanna jennee too sammuu keenyatti yaannee hin beeknu. Kuni bar nu madeessee yaada keenya fuudhee iddoo biraatti nu geessee jira. Haa ta'u garuu erga immoo fuudhee miidiyaa kanatti dabarsinee erga kana keessanitti karaa obboloota keenyatti dabarsinee tarkaanfii biraa keessa seenuu ammatti hin barbaanne. Akkuma tola seen jedhee jechaadha. In seenuu ammatti seenuu hin barbaanne bakka isin xumurtanii yaada jiruun yoo nutti deebistan tarkaanfii nuti mataa keenyaan hin fudhannu jiraachuu danda'a jechuudha. Abadan hin jiras. Ammas kananan irraati haasa'uu barbaadu obboleettiin keenya micayyoon warqii jedhamu kun kaleessa obboleettii keenya har'a garuu ta'uu dhiisuu dandeessi dhufteetoo dhugaa jiru kana nuuf himtu ni beekti wallaaltee miti otoo wallaaltee micayyoon kun harka keessaan qabdu yoo ta'e bar gaafa micayyoon kun duutu gaafa micayyoon du'a micayyoo kanaa ishiitti himamu yaa Oromoo wayyaana dhaqqabaa wayyaanaa dirmadhaa jettee iyyitee iyyisiistee micayyoo kana barbaaddi turte garuu kaleessa yoo harka waan keessaa qabduuf rakkoo kana keessa harkishii waan jiruuf dubbachuu dadhabdee miidiyaa irraa badde. Har'a bar nama du'e barbaadaa jirra. Du'e jedhamee kan nutti himame barbaadaa jirra. Ishiin immoo jireenya ishii barbaaduudhaaf jireenya ishii barbaadutti jirti. Nuti garuu isa du'e barbaadaa jirra. Reeffa dhabneeti. Reeffa nama du'e dhabnee barriyyee ijinee boonyee maraachaa jirra. Haati abbaan wallaalanii jiru. Ishiin garuu jireenyi mataa kootii maa jeeqama jetteetu kanan dhoksitee nu rakkisaa jirti. Waan kaleessa harka keessaa qabdu kanan caala waan biraa haasa'uun barbaade. Sirriidha yaadni kee gaaddoo ilaa hundee wanna taasaa turte wanna amma addisaa taasooftee fi taasooftee ammallee garaagarummaa qabdi. Garaagarummaa rabbii dubbachuudha. Maaliif jennaan ergi si bilbilte tokko bilbila dubbii wal keessa garaagarummaa qabdi maalaa qabaattu isa dhiisi. Dubbii nu keessaan barbaadina gaaddisaallee itti haasa'ani rakkoon qabu. Garaagarummaa qabaattu qabaachuu baattu gaaddisaan akkan isa somne gaaddisaan hundeen na sobaa onaan jedhe naaf fudhadha. Gaaddisaan hundeen na sobaa hundeen micayyoo keenya kana dhugaashii dhossaa jedhee too gaaddisaan afaan isaatiin amma oo dubbate ani cubbamaadha ani immoo kaan immoo nama dhugaa dhossu jechuudha. Gaaddisaan arraba isaatiin hundeen dhugaa kana dhossee too walii gadi qabaa jedhee too narratti haa dubbatu jechuudha. Maaliif isaan na beeka waan ta'eef ati nan beektu waa'ee koo dubbachuu hin dandeessu. Tola seenaa dubbatu waa'ee tokko. Bareessan si beeka hundee ati na beekuu dhiisuu dandeessa. Ati waliin atakaariin asitti waliin falmina amma dhiisaa uummata keenya. Namni qo'eeti. Hundee. Amma dhiifama obboleeyyan teenya isin walitti hin dabrinaa dhiifama ilaa waan tokko akkuma dubbattanitti Mubaarak Reef jedhan odoo isin walitti taruu baattanii gaarii nutti illee akkas tola maaliif jennaan waan akkuma obboleessi keenya jedhe waan dhabnes waan argannes isin akkuma kalee obsaan jiraattanitti obsaan jiraattanii waan dandeenyus uummanni Oromoo ka isin wajjin akkana rakkataa jiru ka obboleettii teenya dhabnee jirtuu ishii dhabnee duutuu ishiillee hin dhabnu jennee akkana taa'u kun hanga waan irra ga'utti isin gama miidiyaatiin illee qaamaan illee yoo walitti dhuftan amaana odoo walitti dubbachuu baattanii odoo waa waliin jedhuu baattanii odoo uummatuma miidiyaa kana dhaggeeffattanii hawaasuma Oromoo ka obboleettii teennaa fi isin jidduu rakkataa jiru kan odoo nu laaltaniituma jalliftanii yaada jedhu qabaan walitti odoo taruu baattanii. Biifoolee sirriidha amma yaadni keenya hundinuu sirriidha ilaa gartee buna lubbuudhaa xaaxa'u ormi nuu tolii sagadaa jedha Oromoon. Nu kan nuti hiyyaa jirru kan nuti watwaataa jirru dhiiga obboleettii keenyaa lubbuu obboleettii keenyaati. Agartee namni obboleettii qabu obboleettiin jalaa duutee miti obboleettiin jalaa rukutamte maal akka ta'u nutu beeka. Yookaan nama santu beeka. Keeturoo yaada kana kaaseera. Ammas obsa godhachaarra baay'ee obsaarra humnaa oole. Sababiin isaa maaliif? Nagaa waan barbaannu. Ollaa nagaa wajjin buluu waan barbaannu. Agartee karaa nagaa xumurachuu waan barbaannu malee agartee akka isaan haasaan akka isaan dhiibbaa godhan kana yoo kan taatu taate dubbiin nuu salphaadha. Waan goonus beenna waan taanus beenna. Rakkoon qabu kun nu yaaddeessu. Mubaarak walii galleerraa Mubaarak waliin dubbanneerraa ati gaafa dhufte naa bilbilii wal quunnamnaa waan jiru akka jirru sanatti murraa gaaddisaatillee ganama naa bilbilii
Peeteroon atis keessan naa bilbili rakkoon hin jiru nuti waan xumuran nu hin xumuranna yaa hundee yaa obboleessa keenya nuti illee hin bu'ini sitti illee bu'uun barbaadu yoo dandeesse dhiiga obboleettii keenya nu waliin barbaadu lola dhuunfaallee hin qabnu waa wal lolluufirree hin qabnu dhugaa barbaadu. Bilisummaa obboleettii keenya hedduu kana ani mucaa guddisaa ta'ee taate obboleettii taatee fi. No akkasiin jechaan jiru amma dubbii Amna dhiibdaree jechuun garan taanetti meeggaa yaada keebsattu kana gara ta'etti na dhiibatoo bara kanaa ta'u kanasitti na fidee maayidhaafan obboleettii kiyya kana dhiiga ishii yoo lubbuudhaan jiraatte fayyaa ishee obboleeyyan xiyya dhiifama walittiin tarinaa ummata isin jidduu ta'u kanallee ilaala ummata isin ila bilisummaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf obboleettiin miti ilma namaati miti qabeenyu garaa nama nyaata jechi afaaniin namaan jedhanu garaa nama nyaata ilma namaati namni kun garaa isin nyaattuu miti garaa nama nyaata garuu ummata isin wajjin nullee akkasuma ani fakkeenyaa biyya kana jiraadha biyya Suudii kana jiraadha Mubaarak warra waan dandeettu godhinaan jedhee baasaboora mucayyoo tanaa naa ergee dhaqee mana seeraa waajjira naannoo jiraadhuu dhaqee gaafadhee jennaan karaa gabaabaa karaa maatii mucayyoo tana koontiraataan isiin bira itti dhufte akkaataa itti waan kana arguu dandeenyu akkaataa maatii kana burjaajii kanallee addaan baafachuu dandeenyu maatiin mucayyoon tun biraa baateef yookaan ammoo bira jiraachuudhuuf burjaajii kanarraa akka itti ba'u qaama yookaan mootummaa biyya kanaatiin illee dubbifnee illee haasofnoo illee jirra kana jechuun maali nullee nu dhukkubsitee